Hi guys, jirra jirtu Oromoo koo qaalii bakka jirteetti nagaan rabbii simbiraa jiraatuun isiniin jedha uummata qashtii hiyyaa. Har'a bakka bareedduu tanan jira. Baadiyyaa akka magaalaa jirtu jechuudha. Qe'ee maatii kiyyaan jira har'a alhamdulillah hedduu namatti tolti. Baay'een jaaladha magaalarra jechuudha. As hedduu takka jaaladha. Garuu maal qabattee dhuftee yoo jettani waa addaa wayiidha. Saniif warroonni maatii kiyya taate like, share, warri maatii kiyya hin taane immoo subscribe gochuudhaan maatii naaf taa'aadhaan isiniin jedha. Akkasii uummata qashtii maal nutti argisiifte har'a? Kootu biree agumaa jedhin hin beektatii jara kan hin beektu maal abboo biyyi nagumaati? Hin qaanoftaay akkasii isiniin jedha kunuuti ilaalaa biree. Nagumaa jedhiga. Nagumaa jedhiga. Sabboontu hin jettu? Aishi jedhiga. Gaarii akkasii isiniin jedha. Saniifuu waa addaa wayii isinitti argisiisa. Qophii gaa'ila wayiitirra jira jechuudha. Baadiyyaan jira. Maatii hojii gargaaruudhaaf baadiyyaa keessa jira jechuudha. Akkasaafu mee maal hojjechaa jirti? Gaa'ilaa maaltu hojjetama? Maal hojjechaa jirti? Najaati. Nafaana ta'a amma dhumaatitti na hordofaa garuu isiniin jedha. Okay. Natti mul'ata natti fakkaate. Mul'atu la. Yaa Rabbii fayyoo. Kottu kanatti mul'ata. Kottu kana jalaan qabu. Sagalee guddistuu afarfaa hin qabu. Saniitu. Maalidha yoo jettani ruuzii fi xaafii waliin makuutti jira jechuudha.
Anis mo? Ana nabasi. Nama lamaan gingilchine yoo sagaleen koo isinii dhaga'ama ta'e nama lamaan gingilchine waan ta'e hojjechuudhaaf miiraa gadi ba'anii mee karaa keessanitti gaa'ela akkamiin gaa'eleffatamaa gaa'elli kun kalee miti uumaatii as isinitti argisiisa. Carro si quiero como carro no algo madre ya no ya la vale hecho ini con racha ganando juego así es. Pero yo no puedo hacer. La carta. Ya tiene su ramen. Ya tiene su ramen. Akkasi waliin ga'e jechuudha qoosin. Hagitame akkasii waliin ga'e jechuudha. Xaafii fi ruuziidha. Argitanii akkasii kun laala madaaraa yoo argitan taate kiiloo 50 matoo lamatti amma kuni matoo tokko akka xumurannee jirra. Maaltu nu hafe matoo takkatu nu hafe jechuudha. Haree xumuree walitti deebina gaama. Haree kana kaasne walitti deebinaa jechuudha. Akkasii uummanni keenya itee baadiyyaa keessattis wanni hunduun hojjetama. Asumarraani amma ganaadha baay'een naafa hedduudha nama lama taaneeti kophaa hojjechuu hin jiru waan ta'e hojjechuudhaaf na biraa deemanii saniifu obbolaan Najaat eenyu ummaan Najaat eenyu abbaan ishee eenyu ka jedhu san maatii kiyya jechuudha. Olan isin barsiisaa isiniin jedha akkasii hedduu takka amma matoo takka finne waan ta'eef baay'ee ulfaatti isiniin jedha. Ana bukkeedhaan maaltu jira seetanii lukkuu horsiifatu jarri keenya waan akkasiiti. Itti deebina walitti deebina okay.
Akkasii marsaa lammataa amma matoota akka fin'ee jirra jechuudha. Nu afaan marree gana walitti deebinaa akkasuma xiqqaas.